Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya qaalii fi jaalatamoo kutaalee addunyaa garaagaraa keessaa nu dhaggeeffataa jirtan oliif miidiyaa irraa duusaa kanaaf qabnu isin dhageessifnaan mata duree oduu. Mareen dhimma hidha Abbayyaa marroo lammaffaa Finfinneetti taa'amaa jira jedhame. Fooramiin xaanaa waggaadhaan Baahir Daaritti gaggeeffamu yeroo biraatti darbe jedhame. Godina Shawaa Bahaa Naalee Fantaallee fi Boosat irraa lafti baay'ee bal'aa ta'e mootummaa naannoo Amaaraatiin dhuunfatamee jiraachuun ibsameeti jira kan jedhu mata duree oduu keenya guyyaa irraatiin gama oduu bal'inaatti isin dabarsina. Mareen dhimma hidha Abbayyaa marroo lammaffaa Finfinneetti taa'amaa jira jedhame. Mareen dhimma hidha Abbayyaa biyyoota sadan Itoophiyaa, Misraa fi Suudaan gidduutti Itoophiyaatti taa'amaa jiraachuu Ambaasaadder Silashii Baqqalaa himan. Mareen kun erga Itoophiyaan hidhicha yeroo afuraffaa fi isa dhumaaf guutuu ishee ibsite torbaanotaan booda taa'amaati jira jedhame. Dursaan dhimma marii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa fi laggeen daangaa qaxxaamuran irratti gorsaa ta'uun kan hojjetan Ambaasaadder Silashii Baqqalaa fuula Tiwiitara isaanii irratti qajeeltoo waliigaltee hidha Abbayyaa irratti biyyoonni sadeen marii jalqabuu himan. Itoophiyaan itti fayyadama hidha Abbayyaa irratti qajeeltoo itti fayyadama bishaanii wal qixaa fi sababa gahaa ta'e hordofuun bu'aa gaarii argamsiisuu hojjeta jedhame. Itoophiyaan bu'uura qajeeltoo bara 2015 irratti hundaa'uun hidhicha bishaan guuteera jetti. Dhiyeenya magaalaa Kaayirootti yeroo mari'atan biyyoonni lameenuu yeroo gabaabaatti waliigaltee tokkorra geenya jedhaniiti jirani. Kun kanaan osoo jiruu muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad haroo hidha Abbayyaa irraa adoolli bakka bashannanaa fi turizimiidhaaf oolan 70 ol jiraachuu fuula Tiwiitara isaanii irratti barreesseeti jira. Itoophiyaan hidhicha marroo afuraffaaf bishaan guutuun ishee Masrii dheekkamsiiseeti ture. Biyyoonni sadan hidhaa waggaa 10 dura jalqabe kan ilaalchisee haala opereeshinii hidhichaa fi guutiinsa isaa irratti osoo waliigaltee tokkorra hin gahin as gaaniiti jirani. Masrii fi Suudaan hidhicha osoo guutamee hin xumuramin waliigaltee seeraa dhaabbataan mallattaa'uu qaba jedhani. Itoophiyaan hidha Abbayyaa doolaara biliyoona 5 ol hojjechaa jirtu kana uummata ishee walakkaadhaa ol dukkana keessa jiru humna ibsaa maddisiisa jetti. Marii biyyoota sadan jidduutti jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin gaggeeffamaa ture erga addaan cite dhiyeenya ture Kaayirootti deebi'ee kan jalqabe. Biyyoonni sadan Suudaan, Masrii fi Itoophiyaan faayidaa waloo haala seerota idil addunyaa bu'uureeffateen humnoota injifattoota taasisuu fi fedhii biyyoota yaa'aa Abbayyaa gadii irratti bu'uureeffachuun hojiirra oolchuuf walii galan. Waliigalteen biyyoonni sadan kunneen magaalaa guddoo Suudaanitti irra gahan irratti kaayyoon hidha haaromsa guddichaa kan guddina diinagdee walta'iinsa daangaa qaxxaamuruu fi walitti dhufeenya kan cimsuu fi humna anniisaa amansiisaa walitti fufinsaan faalamarraa bilisa ta'e maddisiisuu ta'uu irratti waliigalaniiti jiru. Fooramiin xaanaa waggaadhaan Baahir Daaritti gaggeeffamu yeroo biraatti darbe. Dhimma nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa irratti kan mari'atuu fi waggaan Baahir Daaritti kan gaggeeffamu fooramiin xaanaa yeroo biraatti darbeeti jira. Foorumii kana irratti gaggeessitoonni duraanii fi amma biyyoota Afrikaa fi beektonni hedduu kan irratti hirmaataa turanidha. Magaalaa guddittii naannoo Amaaraa kan taate Baahir Daaritti foorumiin 11ffaan Guraandhala Maangaa 2016tti gaggeeffamuudhaaf beellamni qabameeti ture. Horri foorumii xaanaa kun ji'a eeblaatti akka darbe maarsariitiin dhaabbata qorannoo nageenyaa fi tasgabbii Yuunivarsiitii Finfinnee irratti ibsameeti jira. Foorumii xaanaa kana kan qopheessite Yuunivarsiitii Finfinneeti. Qorichi sababa haalota hin eegamin yeroo biraatti darbuu ibsee dhaabbatichi. Kana qorichi mata dureen Afrikaan sirna addunyaa fooyya'aa dhufe keessatti jedhuun mariin gaggeessuudhaaf ture. Boordiin xaanaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa sekreeteriyaal xaanaa dhimmicha irratti marii bal'aa erga gaggeessaniin booda yeroo biraatti akka darbuuf murteerraa akka gahan ibsa dhaabbanni qorannoo nageenyaa fi tasgabbii baaseen ni mul'isa. Foorumii xaanaa waggaadhaan gaggeeffamu kan keessummeessitu magaalaan Baahir Daar dabalatee naannoo Amaaraa bakkeewwan hedduutti raayyaa ittisaa fi hidhattoota faannoo jidduutti lolli gaggeeffamaa tureeti jira. Kanarraa ka'uudhaan naannichatti labsii yeroo muddamaa labsameeti jira. Naannichi lolli raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota faannoo jidduutti gaggeeffamu qo'aan qabbanaa'ee ture fakkaatus keessumaa erga bara haaraatii bakkeewwan tokko tokkotti lolli irra deebiidhaan gaggeeffamaa akka jiru dubbatameeti jira. Hojjam lixaa fi Shawaa Kaabaatti walitti bu'insi tun gaggeeffamaati jira. Gaafa dilbataa naannoo magaalaa Shawaa Roobiitti walitti bu'insa humnoota lamaan jidduutti uumameen geejjibni Finfinnee Dasee gidduu jiru gargar cite. Sochiin magaalattii keessaa danqamuu fi jiraattonni yaaddoo keessa jiraachuutu ibsama.
Fooramiin Xaanaa furmaata duudhaalee Afrikaa jiddu galeessaa godhateen irratti xiyyeeffachuudhaan rakkoolee nageenyaa fi tasgabbii ardii irratti mari'atama. Walitti bu'insa furuu fi hawaasa jijjiiruuf gaggeessitoonni durii fi ammaa biyyoota Afrikaa garaagaraa ogeeyyii nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa irraa ta'an wal ga'uudhaan furmaanni karaa ittiin argamu irratti mari'atu. Fooramiin Xaanaa dhaabbata qorannoo nageenyaa fi tasgabbii Yuunivarsiitii Finfinneetiin namoota Afrikaa bebbeekamoodhaan waggaa 11 dura hundaa'eeti jira. Godina Shawaa Bahaa Naalee Fantaallee fi Boosata irraa lafti baay'ee bal'aa ta'ee mootummaa naannoo Amaaraatiin dhuunfatamee jiraachuun ibsameeti jira kan jedhu. Humnoonni Finxaaleeyyii naannoo Amaaraa fi mootummaan naannoo Amaaraa daangaa naannoo Amaaraa isa sirrii darbuudhaan lafa mootummaa naannoo Oromiyaa kiiloomeetira 90 caalaa qabatanii akka jiran ragaaleen ni mul'isa. Weerara lafaa kana mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo dheeraadhaaf callisee ilaalaa tureeti jira. Ejeensiin maappii Itoophiyaa fi dhaabbileen federaalaa biroon immoo weerara humnoota kanaa hordofuudhaan maappii jijjiiraa akka turan ragaaleen ni mul'isa. Humnoonni Finxaaleeyyii mootummaa naannoo Amaaraatiin hidhachiifaman baroota dheeraadhaaf gara daangaa Oromiyaatti ce'uudhaan lafa Oromoo fi Oromiyaa saamaa turaniiti jiraniin Oromoota baay'ee dhaayii fi qabeenya isaanii irraa buqqaasuudhaan lafa saamanii bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jala akka galu taasisaniiti jiraniin. Haaluma kanaan ejeensiin maappii Itoophiyaa sochii babal'ifannaa lafa humnoota Finxaaleeyyii kana haala qindaawaa ta'een deeggaraa fi uwwisaa ture jira. Ejeensiin kun lafoota daangaa Oromiyaa ce'uudhaan amaman baay'ee isaanii akka isaan naannoo Amaaraa jala jiranitti kaartaa hojjetaa fi akka ture ragaaleen ni mul'isa. Dura kaartaan saamicha lafaa aanaa Fantaallee mul'isu qorattootaan ifoomeeti jira. Qorannoo lammaffaa fi jijjiirama qilleensaa rooba bulgaa sirna odeeffannoo teessuma lafaa aanaa Fantaallee mul'iseetti jira jechuudhaan ibsameeti jira. Kaartaan kun kan qophaa'e kaartaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii bara 1990moota keessa Itoophiyaa irratti hojjetee irra dhaabbachuudhaan akka ta'e ibsameeti jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Shawaa Bahaa gandoota aanaa Boosat hedduun humnoota Finxaaleeyyii Amaaraatiin saamamee jiraachuu jiraattonni aanichaa himaniiti jiraniin. Aanaa Boosat ganda Borcataa keessa araddaawwan akka Siquu, Koyisoo, Mindaa, Gardaa, Qallaa, Handoolee, Garbaadii, Magdalaa fi Qaawoo Bibbisaa yookaan Qarsaa Abbaa Buneefaan lafoota bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatiin dhuunfataman ta'uu ragaaleen ni mul'isa. Dabalataanis aanaa Boosat irraa lafoonni akka Duddaa, Daalachaa, Fossoo, Gabaa, Raadaa, Calalaqaa, Qilee Arbaafaan bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraan erga dhuunfataman turaniiti jiru jedhan jiraattonni. Weerara lafaa aanaalee Oromiyaa naannoo daangaa Amaaraa irra jiraniin mootummaan naannoo Oromiyaa callisee ilaaluun isaa akka gochi haalaan akka hammaatuuf karaa baneera jedhuun jiraattonni ibsataniiti jiraniin. Hordoftoota keenya qaalii fi jaallatamoo waliif miidiyaa irraa oduunsaaf kanaaf qabnu kanuma chaanaala keenya sabiskiraayib godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Hanga qophiitti aanu wal agarrutti turtii gaarii isiniin.